Baarsufiyaan ijaan ilmaan isaa hin argu ture. Akka namaatiin jechuudha. Garuu akka rabbiitiin mana isaatti fi alhamdulillah akka isaatiin mana isaatti fi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami hordoftoota keenya nagaa fayyaadhaa jirtanii jajjabaatanii isiniin jaa akkasuma nuti illee nayyee qabnaa alhamdulillah as geenya kuna arraan tana aarif maal dubbachuu deema jettanii yaaduun keessoo baay'ee nafne garuu ani maaliin dubbachuu deema waa'ee warra miidiyaa irratti ol bahee waan Baarsufiyaan akkana nu godhee Baarsufiyaan harka nu cabsee Baarsufiyaan musaddasaa nu barbaadu jira yookaan shugutii nu barbaadu jira warra jihee haasa'u yookaan jihee miidiyaa irraa dubbatu kanaan dubbachuu barbaade. Akka nama takkaatti Baarsufiyaan nama kabajaa qabu nama jaalatu nama rakkataa dhukkubsataa bira dhaabbatu wallahi nama yooti miiteellee si jalaa hin dubbanne yookaan hijaasitti hin qabanne nama keenya ni beeynaan nuti namni keenya yoo ati gooteef siif godha yoo ati arrabsite si arrabsa yoo ati kabajji si kabaja garuu Baarsufiyaan nama akkasiitii miti ammoo Baarsufiyaan nama yoo ati miiteen assalaamu alaykum jeesi bira dabru yoo ati gooteef naaf goote jeesin kabajuun qabaattus dhabtus dhukkubsattus nama waa hundaanuu hanga dandeetti si bira dhaabbatu jechuudha. Kanaafuu inni jaalala namaa qaba namni hundinuu akkasumatti isa jaalatan malee kan takkaa homii isarraa kaasu takkaa agarree hin beeknu alhamdulillah hangaas keenyatti garuu takka faarratti maaltu nama komata eenyutu nama komata jettanii yoo yaaddan eenyutu nama komata nama si wajji nyaachuu tureetu deebi'ee si nyaachuuf yaada malee namni duraan kabajaa guddaa siif qabu yoomiyyuu kabajaa guddaa siif qabu malee si miidhuu maqaa kee alabbaasuu si tuttuquu si arrabsuu waan jaamu kana siif yaadu yookaan siif hin qudhu jechuudha. Akkasii ayyee takkaffaa warreen asirraa miidiyaa kanarraa baartotuutan haadha manaa isaa adda baasuudhaaf waa meeqa yaaltan alhamdulillah rabbiin isaan illee waliin nu deebisee jira. Eegee isaa walitti deebiinoo maaliif eegee isaa walitti deebiinoo maaliif rakkattarreessin maaliif maqaa isaa balleessuu barbaaddaniin kanaafuu namarraa gabbu'aan isiniin jaha nama jajjabeessaa malee nama duree keessan jajjabeessaa namni kun nama kannaa rabbiin kenneef nama rabbiin afaan isaa ol geessee diimisa isaa jireenya isaa afaan isaa bareecha rabbiin nama rabbiin ol qabe ilmi namaa qaqqabuu hin danda'u abadan hirriban dhabinaan isiniin jaa warreen adawwii Baarsufiyaan taatan hirriban dhabinaa Baarsufiyaan rabbiitu hayyuu godheen rabbii jaalala namaa kenneef rabbiitu isa ol fuudhee bas gaa nama rabbiin afaan isaa miise abbaan tokko agartee miti abbaan tokko afaan isaa ajjeesuu hin danda'u maaliif rabbiitu urgeessa afaan isaa rabbiitu hayyuu kenneef maaliif daddabatanii isin hayyummaa isaatiif dandeenyaan itti dhiyaadhaa tuqaa malee arraba malee yoo aarri isin jidduu jiraate akka nama takkaatti manguddoo biyyaa jira manguddoo gosaa jira itti dhiyaadhaa
himadhaan yoo kan inni dhuguma saniin isin miidhu taate akkasitti rakkoo keessan bara malee ol baatanii nagee halaalatti namarraa waa haasa'uun garuu namarraa hin barbaachisuun nama jaalatu nama namaaf godhu nama kabaju osoo garuu namni waa hedduu nyaata malee waa hedduu hin dubbatu osoo arraan tana namni waa irraa haasa'an mush osoo isa hin taane ni jira garuu ani abalu jee hin dubbadhu malee ni jira nama baay'ee jira Oromoon akkeetti harraagiisi dallaa isaa hin argu jette tanamaatti kokkok ja'a kanaafuu zamana ammaan tanaa namni osoo ta'e isaatu hin beekne tanamaa baranii beeka nama tokkotu yeroo hedduu iddoo salaataatti bira dabra akkasitti jeen sa'aati maaliif hin salaanne sa'aati boo salaatu beeke sa'aati maaliif hin salaanne jaan sa'aati boo ni salaata hin salaatu namni ofii isaatiif salaatee namaa illee salaati jaan nama ofiif khairii dalagatuutu khairii namaan dalagatu jaan akkasuma kanaafuu namni komii nama komachuu osoo hin taane ani maal keessaan jira ani akkamiin jira ani badaadha moo gaariidha jee ifii isaatii shubbatee deebi'ee nama komachuu danda'a akkanatti lafa akee nama komachuun ammoo kadhata guddaadha nama kabajaa guddaa miidiyaadhaa fi nama qaamaan isa beeku birattis kabajaa guddaa qabu garuu akkana nu godhe arbaar kan nu godhe barbaarna barbaadu jira barbaar kan wanni kana jaamamoo namarraa hin eegamu dur harka tokko nyaatanii qorii takka nyaatanii wal faarsuu turtan garuu warraan ta'an adda faca'uun maaliif dhufe hin barbaachisuun kanaafuu irra deebi'aadhaa waan keessa jirtan if ilaalaadhaa yoo wanni guddaan isin gidduu jiraates akka nama takkaatti manguddoo biyyaa jira himaddaadhaa waan isin gidduu jirtu manguddoon haalaaftuun isin hin jaa akkasitti manguddummaan fudhadhaa waan keessan kaafe akkasii jechuudha waan itti aanuu maaliin dubbachuu barbaade alhamdulillaahi nuti kanaan dura ani akka mataa hiyyaatti hedduu yaadu ture maalirraa yoo jettan waa'ee haadha manaa Baarsuu Gaanii fi Baarsuu Gaanii jechuudha yookaan haadha misaatii fi abbaa misaatii ani gargara ganaa mana isaanii ta'uu jaaladhaan duraan har'a garuu ammoo takka mana isaanii dhaqee hin beeku maaliif jecha bikka gammachuun jirtu yookaan ammoo jaalalti jirtu maaltu baay'ata sheexaana baay'atan nama addaan isaan baase kanaaf jecha yoon ani mana isaanii dhaqee ittiin tolure duraan gammachuu isaaniitiin harkaa hobla isaaniitiin harkaa qaba isaaniitiin harkaa har'a gaafaan dhaqa'u gaddaan harka yeroo hin ta'u bikka Baarsuu Gaanii taa'utu natti mul'atan bikka ati hamzaatii sun na mul'atan kanaaf mana isaanii dhaquu jibbeen garuu warra alhamdulillah isaa walitti deebi'anii jiranii sila akka namaatti walitti deebi'uu dhiisiiti rabbiin umrii dheertuu isaaniif haa kennu ilmaan isaanii keessatti umrii rabbi haa dheereessu ilmaan isaanii keessatti warra caayaa ta'u rabbi haa godhu ammallee Baarsuu Gaanii hedduu si jaalannaa haadha manaa keetillee akkasuma jaalannaa umrii nuuf dheeradhaadhaa afaan kee ammallee deema rabbi si haa digu obboleessa kiyya akka rabbiin jaalanamaa si kanatti ganaa dhibbaan siif haa dabalu jaalanamaa obboleessa kiyya qaalii rabbiin umrii si dheereessee durii namaa si haa godhu jeen du'aa isii godha ati nama kabajamaadha nama jaalatu namni waan takka irraa himatu miti umrii nuuf dheeradhu ilmaan kee keessatti caayaa ta'in sin jaa abbaan fedhe waan fedhe haasa'u ati garuu ammoo
waan namaaf yaaddu waan namaaf gootu duduuba hin deebiin isin jaa umrii naaf dheeradhu hedduun isin jaaladha atiifis haadha manaa keetiis haadha Hamzaatii fi abbaa Hamzaa hedduun isin jaaladha umrii naaf dheeradha rabbi umrii isin haa dheeressu akkasii fayyaa gurguddoo rabbi siif haa kennu hayyummaa fi gubbaa siif itti haa dabalu akkasuma qabeenya hangati barbaaddu rabbi siif haa kennu rabbiin qabeenya sitti haa dhangalaasu obboleessa kiyya akkuma afaan kee urgeesse kanatti rabbiin qabeenya agartee miti wallaahi qabeenya dhuma hin qabne kan miskiinaan deemtee ilaaltuun har'a kataa rakkoo baastu haa fayyadamaadhaan ittiin haa himtu rabbiin siifaa itti haayiduu siin jaa umrii naaf dheeradhaadha maatii keessan keessatti ilmaan keessan keessatti warra caayaa taa'uu rabbi sin haa godhu warra jaalalaa fi gammachuudhaan hojii jiraatu rabbi sin haa godhu sheexaana zamana kana kan olii fi gadi isin gidduu fi kanallee rabbi sin irraa haa qabuun jaha hedduun isin jaaladha duree nama rabbi si haa godhu obboleessa kiyya akkasii hordoftoota kiyya arra ani dubbiin tun hedduu garaana yaadee tun olbee dubbadde akkasii isinin jaaladha ilmaan Oromoo hortaatuun guutuu keessanuu isin jaaladha ani waan isaan kana jaaladhuuf waan dhugaa isaanii beekuuf olbee dubbadde warri ammoo maaliif dubbatteettanillee koomentii jedhanaa barreessuu dandeessan ani obboleessa keessan qaaliidha kana beekuufis kan hin beeknes akkana bartan abdiin qabaa kana beektullee akkasuma na beektanii hedduu galatoomaa isiniin jaa na dhageeffachuu keessaniif yookaan ammoo na daawwachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.